ibsaan isii dhiisi an kiristaanan ta'a. Gaafa inni isin viidiyoo isii gadi baaftanii inni isii dhiisi an kiristaanan ta'an jedha bara. Dubbii kana seefnaa godha. Gaafa isin viidiyoo makii gabbaaftanii ibsaan viidiyoo kanaafi makii dhiise an kiristaanan ta'an. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Ahi maaltu jammarame gaa amma maakii fi ibsishaanii jaalala ajaa'ibaa kanaa sarpiraayizii ajaa'ibaa kanaa kan ijoolleen keenya xaqilaallan isaan jala taa'aa bultuu isaaniin ilaaltee warri kan maqaa jaalala kan dhandhamachaa bultuu ijoollee hirriba dhiistee guyyaa hojiirra oolte halkan immoo hirriba dhiistee jala taa'aa bultuu amma waan biraa irratti uumame jechuudha. Waan biraa irratti uumame addaan baasuuf jechuudha. Ani ijoollee kan addaan baasuu maafi shirri xaxamaa jira jedhee yaade ka garuu immoo maanni beektu haadha faaxee washin jettu laala viidiyoo ishii yoo gadi baastanii isinii jedhaarti iddoo biraattis immoo isatti argeesseetan afarsoo sana biratti immoo maal dhageesseetanii waan barbaade iyyuu osoo ta'e ibsishaan hin dhiisu laayif ishii durii ta'uu danda'a maal ishii durii ta'uu danda'a jedhaa jechuudha. Otoo isin hunduu miidiyaa kanatti hin dhufiini maakiin gara miidiyaa dhufte waan ta'eef isheen nama miidiyaati uumaa kanaan adda baasuu hin dandeessan jedha. Basmaa eessaa dhufe garuu dubbiin kun dubbii viidiyoo eessaa fiddan garuu kan ammoo maalan shakke beektu jecha ishii immoo jechuudha sasheenii warra sana faana haasawaa taasiste kanaa jechuudha. ምን ያደርጋል ባል እኮ ካልሽ እኮ አይበርድሽም እንደዚህ። ይሄ አባባል ነው እባክህ። የዘንድሮ ባል ቢኖርም ባይኖርም ብርዱ ብርድ ነው። ለነገር አንቺ ባል ብትጋቡም በዛ በኩል ሄዶ ጌም ነው የሚጫወተው ያን ሰውዬ ካገባሽ። ታብ ሲል ነው መሰለኝ ላይ ይቀሰቅስሻል ከእንቅልፍሽ አንቺ በር ላይ ስትይ ala barreeffamni asirra jiru maal jedha seetan waan nama dhibu maakiin warra soddaatii wajjin ibsishaa tarrabaa jirti koongiraatuleeshinii jedha mallattoo gici jedhus qabamna amani koongiraatuleeshinii maali barbaachise reeshaa argitanii inaaffaa ta'uusaa jechuudha ijoollee kan addaan baasuu fi shiratu xaxamaayiraa jechuudha warra soddaa faana tarrabaa jirti koongiraatuleeshinii isheenis immoo maakii jaarsa qabda sitti qorrannaan kun jechadha jaarsa qabaattus dhiistus huma qorraa jette inni immoo maayedha osoo satti heerumteeyyuu asiinsigaa achirraa naqee geemii taphataa taap godhaa jedhee hirribaa si kaasaa inni immoo muudiitti qabataa jechuudha. Isheenis maaliif kana haasofte deemte maaliif kana haasofte ijoolleen keenya kana waraabanii koongiraa maaliif jedhan namni addaan bahee yoo achi deemee waan tokko haasee koongiraa nama jechisiisa ayii jedhame aarama malee ijoolleen kun adda deemuufi jedhama malee wallolaa Oromoo maanni maaltu uumame jedhama malee koongiraa maaltu fide argitanii hammam akka namni namatti inaafachuudha hammam akka namni addaan nama baasuudhaaf girrisu silaafa masii gaafa taatee tuqaa tokko sirra barbaadama bimbii yoossi halkarri bakee bimbii beektu mun ishee nama bookeessa nama ciniintu isheen si ciniintellee hankee ishee miti hankee ati famasii taata hankee ishee miti waan biraadha siin jedhama waan biraa sirra kan gaafa famasii taatu waatu sirra barbaadama dhugaa waaqa baay'ee siirees of eeggannaa cimaan hin barbaachisa na ibsishaafaa kan ammoo sarpiraayiziin isaanii kennaan isaanii ijoollee girgoodha afaan bansiisa bakka jaalalachi jiru haasaan isaanii halkan waa isaan haasaan laayifii irra waan haasaan jireenyi isaanii laayifii mata'e jechuudha ibsaa aansimee dukkana ilaali waan sitti hima dukkana kan argaa artamti viidiyoo wayii argee dukkana kan argaa artamti guyyaa qiyaamaa yaadadhu yoo ani du'e na biraa haftaa viidiyoo kanaaf jira bakka kun akkamitti nama inaafsisush akkamitti nama inko afaan miti sihirii yung godhana namni badduudha dhugaa waaqa nama bakkadhaasin laayifii keessan waan tokko
dhodhoskachuu qabu xinnoo jajjabaachaa gaafa dhuftan ija guutaa gaafa dhuftan serious waan keessan dhodhoskachaa afuu qabdu. Qalbiin akka kanaan jiru. Amma haadha faaxee waa isheen jette kana laala. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Nasri yaanoo leebar utoo isin paartii toofiti. Yaa rabbii kiyyaa. Gaafa isin paartituu isii paartii waan isii barbaadan viidiyoo hawwii paartii waan isii barbaadan inni ammoo tokkicha paartii waan obsinaan irraa dhalche. Gaafa isin paartituu barbaadan itti aansee intalarraa dhalche. Akkasi jechuudha dhiirri arsiidha. Akkasi. Laal amma jechuudha. Ijoolleen keenya namni keenya guddina namaan jaallatan jijjiirama keenya jaallatan. Yoo ati seenaa badaa tokko keessaa baatee gara gaariitti jijjiirtee isuma seenaa badaa sana si fuuldura qabu barbaadu akka mastaawati si fuuldura fidu jechuudha. Akka nama hirriba keessa abjuun dhufee si fuuldura deddeemu akkana godhu jechuudha. Namni keenya akkasidha. Argitani miti haadha faaxee garmalee miira keessa galteetti. Bakka isin viidiyoo fiddanii jennaan. Viidiyoo ma fiddanii jechuun viidiyoomti argamee normaali viidiyoon jira jedhamee argamee isin immoo fiddanii ibsishaan immoo sababa viidiyoo kanaafan ishee dhiise jennaan sababaan guutuu jechuu barbaaddeetu jenna sababa kanaafan ishee dhiise jennaan ani kirrii koon baxxasaa itteetti haadha faaxeen jechuudha amantaa koon jijjiiraa itteetti kanaaf immoo eenyuun fakkeenya kaastee Nasriin ma aniyyuu adnaaqisaatu dhugaa waaqa anuu maal jedhama aniyyuu an Oromoo miti bakka nadhiisa erga jecha kana dhabeeti afaan Oromoodha erga dhabe an Oromoo miti. I'm proud of you. But Ingilifanu dura sinitti dura you sinitti me. Afaanti sana mana Ingilifanu wayasa achi laga ceenu fenu wayai qata sinitti. I'm proud of Nasir Anole. Ela kun sitambona. Kana na wayu erga marbaade da malif setani. Seenaan darbee darbeera. Abbaan fedhe life isa durii dalagee darbeera. Ha? Ati nama sana hin barbaadda taanaan life isa durii maasiin godhu. Akkana jedheetu hawwi haadha ijoollee isaa lamaa godhate zinnitti itti fataa itti simboo qabeetti ragaa itti dantaa keessanii qabdu dantaa tiktokii keessanii dantaa waree keessanii ijoollee shin lama godhate tuma shin ol baatan gadi baatan ijoollee lama godhatte amma immoo maakii kana dhugaa waaqala warri sun warri maqaa isaanii dhawuuf warri namatti hin tolle sun iyyuu jechuudha itti inaafanii maakii maal akka jedhan beektu lalwaani jedhe gurbaan kun akkuma salphaatti akkuma haasafa keessee osoo inni si fuudheeyyuu halkanii ka'ee laayifii seenee taap jedha hirribaa si kaasatu isatti heerumtee jedha. Kana jechuun hunduu itti inaafeerra jara kana lamaanitti qallaalimmoo walirraan bareedan dhugaa waaqa baay'ee walirraa bareedu dhugumatti immoo jaalalli jira. Mucaan sun waa inni sarpiraayizii godhaa ture argitaniitu waa inni bitaa ture waa inni godhaa ture. Kanaaf dhugumatti hin barbaada wal barbaadu wal jaallatu sirriitti garuu namni inaafaadhaan keessa galee waan barbaada fidaaru viidiyoo jiradhu viidiyoo gadi bahaa jedhu maalii ta'e jedhu bakka. Abeebeektu garaan isaanii akka addaan fagaatuu fi shakkii wal keessa kaa'an akka wal dabbaranii wal tadabaabbaruun jiramte akka kana godhaa yeroo jechuudha. Inni wayisii jaalallee gaafa qabaatan natu siniin jedhe hiriyaa gaafa qabaatan zoor godhaa budaa baay'ee jira budaa qab godhee nama akkootu baay'ee jira kaaruma keessaa fixadhaa maaltu sin dhibee amma noormaalii gaafa dhuftan taaptaabii keessan geemii keessan haasaa waa'ee jaalalaa waa'ee keessan waa'ee maalii keessan waa'ee jireenya keessanii garuu keessan haasaa dhuguma bar budaa si nyaachuu wayyamoo oskachuu wayya ija bu'uu wayyamoo oskachuu wayya hindee jaalala jechuun akka ijoollee araasii jechuudha. Ijoollee araasii arguudha hunduma mucaashii maal fakkaate mucaa akkamii deesse mucaashii furdaadha waan ni bareedu mucaashii waan ishii fakkaattu. Araasiidhaan gargar miti jechuudha.
Ijoollee araasii namni akka arge gadi fuudhee hin bahu. Akkanatti akka mastaawatitti gadi hin baasu ijoollee araasii. Akkanitti uffisee maal godhee kakkabeebsee caafii ishii miila ishii harka ishii fa'aa agarsiisa. Isinis akkasuma jaalalleewwan ta'uu beeksisu, hiriyaawwan ta'uu beeksisu. Kanaa achi iccitii keessa waan walii goota maal kan dhoskadhaa dhugaa wanti dhoskamu hin badu. Dhoskamee wanti taa'e hin badu. Ijoolleen kun garuu kuma jedhame akkanatti wal tadabaabbarsiistanii achi hin barsiistu ta'uunaan gaa baay'ee dabbara. Hin dabbara warri kana gootan. Hojii keessanis hin nyaattu. Silaa namni namaa dhoskee namaa hoskeeyyuu jireenyi namaa akka itti fufu godha malee akka namni addaan ba'uuf waan baay'ee lafa hin qotu dhagaas hin buqqisu. Namni keenya garuu adda nama diiguudhaaf addaan nama baasuudhaaf ofiyyuun gurguru. Nama adda baasuuf of gurguru. Saafuu.